keessatti loltoonni bilxiqinnaa abbaa maatii tokko rasaasaan rukutanii ajjeesan. Jaalfaajjii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Wallaggaa Aanaarool immoo ganda Kalaalaa jedhamu keessatti gaafa adoolessa 8/2026 abbaa maatii maqaan isaa Lammaa Warquu jedhamu abbaa ilmaan torbaa kan ta'e loltoonni maafiyaa bilxiginnaa rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lukkeeleen sirnichaa kunneen halkaniin mana isaatti marsuun erga qabanii booda lafa fageenya saatii 2 qe'ee isaarraa deemsisanii iddoo ooyiruu qonnaa isaa ganda Shonkoora bakka addaa Buttujjii jedhamutti geessuun erga maatii isaarraa fageessanii booda haala suukkaneessaa ta'een ajjeesuu jiraattonni gandichaa ONM'tti himaniiru. Maanguddoon kun nama hawaasa naannoo biratti jaallatamummaa guddaa qabuu fi badii seerri itti isa gaafachiisu tokko malee maqaa inni keessaa hin qabne sobaan yakkanii hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda akkasumas waboof daandii hordofta jechuun haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii bakkee keessatti gatuu ifoomsaniiru. Murni nama nyaataa piippii sabaaf naasuu hin qabne kallattii maraan uummata Oromoo dadhabsiisuu irratti xiyyeeffachuun uummaticha ajjeesaa gama kaaniin immoo afaan dhadhaa dibatee akka waan uummataaf dhaabbateetti oololaa faallaa isaa immoo guutummaa Oromiyaa keessatti gochaa ittiin hawaasa Oromoo cabsee of jalatti bulchu raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Boosat keessatti kaabinoonni bilxiginnaa saamicha ulfaataa qonnaan bultoota irratti geggeessaa jiraachuun himame. Jaalur Gufaa Diinaa dabalata qaba. Godina Baashaggar Aanaa Boosat keessatti kaadiroonnii fi kaabinoonni murna bilxiginnaan bobbaafaman hawaasa Oromoo aanichaa irratti saamicha daangaa darbe geggeessaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan jiraattonni aanichaa gandoota baadiyyaa fi magaalaa garaagaraa irraa magaalota aanichaa 3 kanneen maqaan isaanii Doonii Boolee fi magaalaa Alaagaa Dureetti jedhamanitti daldalatanii galan saamichi guddaan irra qaqqabaa jiraachuu ibsaniiru. Kaabinoonni fi hidhattoonni faashistiin bilxiginnaa guyyoota gabaa daandii guddicha magaalota kanneenii irratti bahuun qonnaan bultoota horii isaanii gurguratanii fi kanneen hojii daldala looniitiin jiraatan cufa eeguun nagahee seeraa tokko malee maallaqa 1,000 hanga 5,000 saamaa jiraachuu himaniiru. Keessattuu qonnaan bultoonni gandoota kanneen akka Nooraa Hassee fi Nooraa Heeraa kanneen gara daangaa Arsii Bahaa Aanaa Jajuutti dhiyaatan kanneen magaalaa Alaagaa Dureetti dhaqan saamichaa fi hiraarsaa ciccimaan irratti raawwatamaa jiraachuu fi yakki kun guyyoota muraasa qofaaf raawwatamaa kan hin jirre ta'uu himanii torbaan guyyoota gabaa bifa wal fakkaataan deddeebi'aa ta'us addeessaniiru. Magaalaan Alaagaa Dureetti Arsii Bahaa Aanaa Jajuu keessatti kan argamtu yoo ta'u irra jireessaan jiraattonni Aanaa Boosat keessatti daldalatanii kan galan ta'uu maddeen ibsaniiru. Akka maddeen bakkichaa himanitti saamtonni kunniin re'oota irraa eegalee hanga looniitti qarshii 5,000 saamaa jiraachuu himanii kanneen waan kaffalan harkaa dhaban immoo ija shakkii fi ilaalcha biroon yakkuun mana hidhaatti darbatanii qarshii 10,000 hanga 50,000tti adabaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Aanaa Amuruu keessatti loltoonni bilxiginnaa uummata afaan qawween ukkaamsanii gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuun beekame. Bal'ina isaaf Jaal Utubaa Qabsoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu gandoota akka Warra Beeraa, Hagamsaa fi magaalaa Amuruu keessatti loltoonni bilxiginnaa adoolessa 6/2026 irraa eegaluun uummata baay'inaan 200 ol ta'an dirqamaan afaan qawween ukkaamsanii gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanitti loltoonni bilxiginnaa uummata fedhii waraanaa tokkollee hin qabne qeefii qabeenya isaanii irraa ukkaamsuun gara dirree waraanaatti erganii fichisiisuuf jumlaan ukkaamsaa jiraachuu jiraattonni himuun baatii 2 darbes namoota hedduu guuranii dirree waraanaatti erguun lola Oromoo hin ilaallanne irratti hirmaachisuun du'a seenaa hin qabne akka du'an gochuun maatii hedduu abbaa malee akka guddatan hiyyummaa fi gadadoo keessatti kuffisuun ammas ammoo namoota hedduu afaan qawween ukkaamsanii aangoo barcuma siyaasaa isaanii dheereffachuuf qalmaaf qopheessanii jiraachuu jiraattonni miira gaddaan guutameen dubbatu. Murni bilxiginnaa lola keessaa falaan irratti banamee jiru dandamachuu dadhabuun raafama guddaa keessa seenee golee Oromiyaa cufa keessaa ilmaan Oromoo akkuma abbootii isaa kaleessaa ukkaamsuun gara dirree waraanaatti ergaa kan jiru yoo ta'u tooftaan inni fayyadamaa jiru kunis kufaatii irraa kan isa hin oolchine ta'uu fi abbaa irrummaan dargii iyyuu kufaatii irraa hin hambisne jechuun jiraattonni dubbisne ifoomsaniiru. Aanaa Shaallaa keessatti dargaggoonni 2 loltoota bilxiginnaa hidhaatti darbataman.
gabaasa qindaa'e jaal murtii haqaa. Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa ganda Sanbatee keessatti dargaggoonni lama loltoota faashistii bilchiginnaan ukkaanfamuun hidhaatti darbatamanii hiraarfamaa jiraachuu jiraattonni ONM dubbisee ifoomsan. Dargaggoonni kunneen Raamatoo Amaanii fi Teessisoo Kamaal kanneen jedhaman yommuu ta'an isaanis osoo hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa kam keessaa hin qabaannee fi yakka tokko malee torban tokko dura maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun loltoota sirnichaa yakkamanii hidhaatti darbatamuu maddeen dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Badii tokko malee yakkamaa taasisanii gochoota dabaa ilmaan Oromoo irratti raawwachuu kan aadeffatan jaleewwan bilchiginnaa dargaggoota kana mana hidhaatti garmalee reebaa waan jiraniif nageenyi isaanii haala yaaddessaa irra ga'ee jiraachuun ifoomeera. Aanicha guutummaa fi goleewwan Oromiyaa cufa keessatti waraanni goolessituufii fi sababoota garaa garaa wabeeffachuun badii tokko malee ilmaan Oromoo maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun akka bineensaatti adamsanii ajjeesuu bakka buutee dhabamsiisuu hidhuu fi saamichaan dararaa jiraachuun hubatameera. US misaalatoo mahawat Jarmanitti gurguruuf raggaasifte jedhameers. Guutuu gabaasichaaf jaal booree addunyaa. Ameerikaan misaayila fageenya dheeraa misaayila kiruuzii Toomaawik Jarmaniitti gurguruuf raggaasifteetti jedhe chaansilarri Frederick Merzi kanaan dura bobbaa karoorfame irratti shakkii qabaatus. Walga'ii neetoo Ankaaraatti geggeeffameen cinatti misaayilonni Ameerikaa Toomaawik akka nuti bitanne Jarmanii akka galan mootummaa Ameerikaa waliin waliigalleerra jechuun Merzi ibsa miseensota paarlamaatiif kennaniin dubbatanii jiru. Tarkaanfiin kun qaawwaa tarsimoo barbaachisaa ittisa keenyaa keessatti mul'atu ni cufa jedhan. Yeroo wal fakkaatuun sirna Awurooppaa mataa keenyaa qopheessinee Awurooppaa keessa buufachuuf ni hojjenna. Merzii Toomaawik yoom akka dhufu hin dubbanne. Misaayilonni kunneen irra caalaa dooniiwwan bishaan jalaa fi doonii waraanaa irraa kan darbaman yoo ta'u kiiloomeetira 1,600 ol deemuu danda'u. Maddi mootummaa Jarmanii tokko akka jedhanitti ministeeronni ittisa biyyoota lamaanii waliigaltee misaayilaa Toomaawikiif xalayaa akeeka ibxata darbe mallatteessanii jiru. Xalayaa kana keessatti Ameerikaan hagayaatti gurgurtaa misaayila Toomaawik fi lafa irratti kan argamuuf guggisaa taaifuun eeyyama sirna akka kennitu waadaa galtee jirti. Haa ta'u malee lakkoofsi misaayilotaa argaman dhukaasaadhaan kan hafuta. Bal'inni misaayilota fageenya dheeraa irra deeman kan akka Toomaawik kan Ameerikaan hojjetame bobbaasuu akka qaama ijoo tarsimoo ofirraa ittisu Raashaa irratti qabdutti ilaalti. Hanga ammaatti filannoowwan Awurooppaa keessatti hojjetaman kanneen dandeettii fageenyaa fi rukuttaa wal fakkaataa qaban kan akka Toomaawik jiran kunis Berliinii fi humnootni neetoo Awurooppaa biroo meeshaa waraanaa kanaaf Waashingitan irratti hirkatanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo woboo saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanitti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO woboo gaachana Oromooti wareegamni saba keenyaa xiiqii nutti gooti jedhu gumaacha dinagdeen guyyaa kabaja hundeeffama waggaa 6ffaa miidiyaa irraa biyyoolessa Oromiyaa sababeeffachuun marsaa 14ffaaf qarshii impaayera Itoophiyaa 80,000 akkasumas kan kabaja guyyaa dubartootaa qarshii impaayeraa 30,000 walumaa galatti 100,100 fi 10,000 galii godhanii jiru. Ittuma fufuun miseensonni jaarmiyaa ABO woboon gaachana Oromooti wareegamni saba keenyaa xiiqii nutti gooti hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma ga'utti tumsa gama dinagdeen ABO woboof goonu daran jabeessinetti fufna jechuun. Woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaa Gunaa fi Seeruu keessatti loltoota bilchiginnaa adabuu beeksise. Abdii fi wantiin sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Gunaa ganda Amuumaa Araagoo iddoo addaa Gadamsa jedhamutti gaafa adoolessa 9 2026 loltoota faashistii PP halkan dukkana dawoo godhachuun waraana bilisummaa Oromoo daandii irra socho'aa turetti haxxee hidhuun eeggatte dursee haxxee ishee saaxilee tarkaanfii akka bakka irratti fudhachuun loltoota hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo gonfatee jira. Kana malees loltuu PP tokko qawwee AKM tokkoo fi meeshaalee waraanaa inni of harkaa qabu waliin fayyaatti kaboojii yoo ta'u meeshaalee isaa galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Jajjabeewwan kaayyoo haqaa woboon zoonicha keessatti ergamtoota abbaa irree kolonel Abiy Ahmed adabuu cimsanii itti fufuun godinichuma aanaa Seeruu abbaa ganda Liilloo Gurraatti bakka addaa Bosoo jedhamtutti har'a ganama adoolessa 11 2026 loltoota faashistii PP maqaa sakattaa woboo jechuun bobbaate aleele loltoota danuu du'aa fi madoon dandamii hin qabneen adabuun injifannoo culluqaa gonfachuu beeksisee jira. Woboon aleellaa kanaan loltoota bilchiginnaa bakka dhukaasni itti banamerraa eegale ari'ee gugsuun reeffaa fi madoo ishee walirraa katuule yoo ta'u kanneen irraa haftee fiigichaan gara magaalaa Liillootti akka galte ibsamee jira. Tarkaanfii abdiin sabaa cunqurfamaa woboon ergamtu loltoota bilchiginnaa irratti fudhatu daran jabaatee itti fufa injifannoon uummata Oromoof.